Kutaawwan addunyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabu marattuu nageenya keenya isin dhaqqaba shama akkam jirtu yenna daawwattoota OMN kun qophii keenya odeessaaleeti odeessaalee har'aa ana Abrahaam Birruu fi waa'ila kiyya guyyoo waariyootu keessummeessaa isin waliin tura guyyoo baganagaan dhufte. Bagiraata Abrash. Har'aaf ajandaawwan jajjaboo afran tokko qabannee jirra gara jalqabaarratti ajjeechaa humnoota mootummaa ka godina Shawaa Lixaatti deemaa jiru wajjin wal qabatee irraa sofnaa. Lammeessoo irratti immoo ibsa garee hidhattoota Gaambeellaa keessuma tumsa waraana bilisummaa Oromootii fi garee hidhattoota Tigraay Defense Force ilaalchisee ibsa baasanii jiranii sanarratti waan haasofnuun qabna. Ajandaawwan dhumaa maal? Waraanni Tigraay jabaatee itti fufee jira. Waraanni Tigraay kan ilaalchisuun dhaabbatii mootummoota gamtoomaniitti qoree marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyootaan korbanaa taa'ee jira. Qor kan irratti nagaan akka bu'u mootummaan Itoophiyaa waraan dhaabee gardubbii walitti dhufuutti akka godhan waan jedhu dhiyeessee jira. Kan maleellee hoogganaan olaanaan Antooniyoo Guutarees waan dubbatee jira. Hallee san tibna. Hataatuuti ammoo naannoleen Itoophiyaa lama waliin taatee mootummaa federaala gargaaruun loluu jirtu. Sumalee Affaar walimachuu jirti. Affaar juntaan gambaa naaleeluu jira jedhee jira. Sumalee Affaar sumaleen juntaa waliin jechuu jalqabanii jirra. Kan illee irra dubbanna bira. Ayyee daawwattoota odeessaaleen keenya sa'a tokkoof isin waliin tura aga xumuraatti wajjin tura isiniin jenna. Ajjeechaa godina Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxeetti ta'erraa jalqabnu. Meettaa Walqixxeetti guyyaa dheengaddaa namooti lama nami Deebisaa Raggaasaa jedhamu manguddoonni abbaa ijoollee ja'aatii fi mucaan dargaggeessi Ijaaraa Magarsaa jedhaman ajjeefamuu dhageenyee jirra. Gabaabsinee waan sanaasof. Yaa ajjeechaan namoota yeroo baay'ee irrumaa dubbachaa jirra. Itoophiyaa keessatti namooti manidhaati baafamanii ijjeefamuun yookaan ijjeefamanii bosona darbatamuun faashin ta'ee jira. Faashin barardhaa Itoophiyaan kee jirtu keessa tokko ilmi nama ajjeesanii gatuu waggoota sadeen darbaniif daawwachaa ture. Fiilmi horror film jechuun ni dandeenya. Fiilmi sodaachiftu gaddisiiftu waggoota sadeen darbaniif kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti daawwachaa ture. Wanni kullitti Oromiyaa baay'inaan dhaga'ama turte bal'atti Oromiyaa guutuu waliin geette jirti jechuudha. Dhiyoo tanallee haqaa battaatee dubbachaa turre naannoo Booranaatti dargaggoota manidhaatti baasanii rasaasaan tumanii du'eedhaan eegi biranii deemaniin duuba uummatni arga hospitaal geessu ammallee dargaggooti lammoo sadii dhabamtee bakkisiin jirta akka namiin been dubbanne jirra. Oromiyaa jiddu galeessa Oromiyaa kan magaalota gurguddoo keessatti dabalatee ilmaan nama poolisiin Oromiyaa gad baafte rashanuu normaal ta'ee jira Itoophiyaa keessatti normaal ta'ee jira. Normaal ta'e inni ammoo lubbuu namaati gabaasuun dhiibnu malee Itoophiyaa keessatti wanni nageenya jiru waggoota sadan darban kana yakkoota sukkanneessaa mootummaan dalaguu hin malle mootummaan sila eegumsa lammiilee nagaatiif gochuu qaba. Kan daawwataa jirtan kun nama Deebisaa jedhamu manguddoo abbaa ijoollee ja'aati. Deebisaa Raggaasaa ganda Coonfee Minqe bakka jedhamtu godina Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee keessatti dargaggoo Ijaaraa Magarsaa jedhamu wajjin sanbata darbe jechuudha. Torbaan darbe keessa gaaf 16 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana hidhaatti fudhatamanii turan lamaan kuniyyuu achi mana hidhaatti baasanii ganduma mana barnootaa Minaaree jedhamu aanaa Meettaa Walqixxee keessatti argamu keessatti naannoo sanatti da'oo tokko keessatti halkan ajjeesanii jedhanii namooti naannoo san jiraatan halkan dhukaasa qawwee dhaga'anii baanii jedhanii gandi sun amma rifaatu guddaa keessa jirti. Ajjeechaan akka kana bakkeen itti hammaataa jiru amma Oromiyaa keessa akkaatuu kaafte kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa normal ta'ee jechuun lixa Oromiyaa namuu himatu dhiisee sadarkaa itti gaheetti jira. Shawaa Lixaa kana keessa immoo bakkee waraana bilisummaa Oromoo socho'u maratti namooti nagaa ka jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan ka sochii waraana kanaa wajjin hariiroo tokkollee hin qabne amma mucaan kun ifaan nama hojjetee jiraatu jedhan suura isaan arganne ka manguddoo kanaa qofa arganne guyyaa odeessa kana odeessinu guyyaa tokko dura sirni awwaalcha isaanii kan gaggeeffame. Egaa waan baramaa dhufe ta'ee jira yakkoonni sukkanneessaan kanneen hojii mootummaa hojii idilee mootummaa ta'anii jiran jechuudha. Yaa Abrahaam yeroo baay'ee amma yoo ilaal taate bara wayyaanee keessa gochoo dalaganii little compare godhuu dandeenya. Bara wayyaanee keessatti wayyaaneen loltoota waraan bilisummaa Oromoo kan qawwee wal lola yoo qabdu manidhaa geessite torchar godhuu dandeetti. Waggaa baay'ee dhuu dandeetti. Dhabamsiisuu dandeetti. Garuu ilmi nama jeeftee hara keessatti hin darbin. Hojii kana mootummaa Itoophiyaa keessa hojii akkana hojii idilee godhate ture Mangistuu Hayilamaariyaam faashist warra akkasii gocha akkana hojjeta. Mangistuu Hayilamaariyaam jechuun he's old brother of Abiy Ahmed. Abiy Ahmed role modelin isa
Mangistu Hayilamaariyaam na fakkaata. Jechuun karoori meentaalitiin Minilikii fi Hayilasillaasee good brother isa kan amma akka role model fudhate act godhu uffatallee fudhatu wataaddaraawi salaamta haalinni tiin aalinni namoota ilumata taaniti target godhe ficcisis aalinni addunyaa sobuuf yaal everything of his character Mangistu Hayilamaariyaam kana wal fakkaata. Bar Mangistu Hayilamaariyaam alkane yoo qawwe dhukaas dhageet seenaa kitaaba isa keessa fayyadu bifto dhukaas gad baatee ni ilaaltu because somebody is already killed te fudhate yadu namni tokko du'e edani ganamuma reeffa arganii xiyyitii dhatte xiyyitii ittiin ijjeessan kaffalte fudhatte awwaalataa jechuudha. Khabar amma kun immoo agas caala waan jabaat fakkaata. Hummaali agarsiisa biyyiti lawless state ta'uu agarsiiftu. Gocha kana kan karaawwate is a part of their training by the waggo sadan darban gareen is a mercenary lubbu balleessitoota kana ijoolleen amli UIL police Oromiyaa jedhanii ammaan tallee injisan kun ni trend sammuun isin ittiin trend shimalis ijoollee tan ittiin trend goote sammuu akkanaati. Yeroo Dr. Milkeessaa midhaasee irra dubbate jira. Ujiin isii guddoon iyyuu namoota rashan ujjeessu full right kennanii fi jechuu rasaas qabatte dhattee hidhama harki isaanii jira harki duubatti namni ijjeeste gatuuni mentality diinummaa khasirni abiy ahmadiin ogganam oromo target godhetiin balleessu jira keessa tokko agyoomi uumati ammoo garee mootummaa fi injettu tagochi tashiftaan qatte mandar keessa dargaggeessi jeeftu agyoomi akkobsine uumati oromo laalin beennu duuti namoota itti fufti dargaggooti chaasii tokko illee hin qabu. Either kill du yookaan bosona galanii ijjeesu carraan kan lamaan ta'u jira. Wanni dargaggooti baay'inaan waraan bilisummaa Oromoo kanatti joon godhanii waraan keessa mootummaa kan irra dhiibbaa uumuu jiranii fi carra dhaban because sirni sijjees tokko garee duriyyee halkanee dhuftee manidhaati baaftee mana baaftee sijjeeftee dabartoota akkana ijoollee sammuusii wash godhanii qawweetti kennanii qawwee baadhadhaniin ammuumatti nagaa akkan ijjeeftu garuu waraan bilisummaa Oromoo kan faa waraan Tigiraa kafa bakka dhiiroo dhattu isuma akkan jette argita gizeeddu garuu ganda keessatti ilmaan nama akkan ijjeefti jechuudha. Maqaan ammoo poolisii Oromiyaati. Humna addaa Oromiyaa jedhama maqaan akkas. Mucaa kana akka hawaasa naannicharraa quba qabaannetti bilbilaan namoota dubbisnee turre ka ajjeesee humna addaa Oromiyaa jedhamu kana hojiin poolisii humna addaa Oromiyaa kana waggoota sadan darban hojuma nama ajjeesuu akkaati jette sirnichi sirna dargii fakkaata. Haa ta'uti dargiin tsara abiyyoota jedhan anti revolutionary jedhanii ka ajjeesaa turanii namum hunda. Bara kana keessa immoo Oromoon target ta'e selectively beeki. Oromoon kophaatti addatti ajjeefamaa jira. Wanni mangistuu waliin fakkeessine tokko kan. Garuu sirnichi mangistuu wal fakkaatu jechuun military show agarsiisu yoo salaamtaa wataaddaraawi salaamtaa yookiin hammeenyi ilma namaarratti gareen tuni qabdu jibbi sirna federaalawaa eenyummaa sabootaa eenyummaa amantaa garaagarummaa Itoophiyaa keessa jiran irratti warri kun qabani dargiidhaan wal fakkeessa. Dargiin maarkistii ture sooshaalistii amantaarraallee akkasuma rakkoo qaba jechuudha. Eenyummaa sabootaa irratti rakkoo qaba. Gara dhumaa irratti baay'ee dargiin identity politicsii champion gochuu yaalee tureedhaan jalqabee tureedhaan amma military parade tokko laalan ture yeroo waggaa meeqaffaa abiyootiin gaaf kabajamu Mangistuu Hayilamaariyaam afaan Oromootiin waltajjii beeksisan argee ture viidiyoo san gara fuulduraatti fayyadamna. Warri kun garuu karaa sanarraa illee deebi'an jiran beek karuma kaleessa dargiin irra ture. Kanaaf mataan Oromoo beektoti Oromoo warri Oromoo kana keessatti sagalee qaban uummata kana gadi ba'anii dubbachuu danda'an bara kana target ta'anii jiranii. Waa'ee jecha kanarratti gabaasa hojjennee jirra. Gabaasa keenya keessatti dhageessanii jirtanii maatiin maal keessa akka jiru sagalee gabaabaa tokko hawaasa naannoo irraa fudhannee dhageeffannee walitti deebina. Maatiin baay'ee gadda guddaadhanii raafamanii jiru. Haalli taateen itti dhaban obbo Deebisaa fi barataa ijaaraa haalaan baay'ee waan gaddisiisee fi ergaa waalatanis garatti iyyata waan dhabanii fi akkasumatti hin taane gadda dabarsaa jiru. Akkatti maatiin jiranii jechaan ibsuun baay'ee ulfaataa waan akkasitti taateen sukkaneessaa kun naannoo sanitti ta'ee hin beeku hedduu nama gaddisiisa. Sirni awwaalchi isaanii gaafa meeqaa geggeeffame? Kan qabanii gaafa sanbata duraatti galgala qabanii guyyaa lama mana hidhaa tursiisuudhaan gaafa wiixata galgala kan ajjeesanii kan gaggeeffame gaafa kamisaati kamisuma isa eeggaddaa. Egaa maatiin fi hawaasni naannichaa rifaatoo kana keessa jira. Warri kun egaa nam tokko ajjeeftu maatiin amma akka miidhamu tana durallee kaasa turre
abbaa ijoollee jaati sunillee mucaan nama ijoollee bulchuu akka dhagaa jirrutti isaan amma biyya ijaarra jechaa jiran haa ta'uti utubaa biyyaa kan ta'e maatiidha. Maatii diigaa akkamitti biyya ijaarta ka jedhu amma gaafii guddoon baay'ee. Injiru Abrahaam maraatummaa kunin maraatummaa jechuun yeroo tokko tokko afaanuun beekaniin itti himanii anini namoota sirna maraata sirna tortora hawaliin guddoo gugatan respecting kennuuf akka even qondaaltota mootummaa kan kee jiraniyyuu akka qondaaltota mootummaatti ni ilaalu. I said I apologize. Policy sirna kanaaf hojjetu akka poolisiitti ni ilaalu. Qondaaltota sirna kanaaf hojjetu akka qondaalaatti ni ilaala. I have no respect for them because criteria mootummaa manguutanii jechuun kunin duriyyee aramanii dirgiitedhani afaanii warraatiini. Gocha kan katolchuu jiran Dr. Milkeessaa waan kan clearly laaf kaa'ee jira. Kun dhaaduu muummichi ministeera Abiy Ahmed dhaadate Itoophiyaa Oromoo yoo ammaan achi nan deeggariin Oromoo cabsaa. Projektiin sun projektii Oromoo cabsuuti jechuun. Oromoo cabsuuf karaa dheeraa deeme gaaf jalqabamaa yeroo jalqaba biltiginnaa waan tolchitu waan cufa fixattan miinarjii qab cufaayyuu fixattan maantan no they are running out of gas. Battery low jechuu jirta ammoo inni siin tokko farka qab tokkottiin sobumsuun hin jibbaanne sobumsuuni namoota sammuun nama walqixxeen taatu nama hin baratin hedduu jira nama olool isaanii kan malee carraa miidiyaa dhibii ilaaluu miidiyaalee cufanii miti ittoo saatedhani miidiyaalee cufanii maani tolchanii addunyaarra uummata biyyattii kophaa baasanii sirna Isaayyaas Afwerqi Itoophiyaan waan garas nyaata Eertiraa gadam addunyaarratti iskeelii yohaanii biyyattii addunyaarra duwwaan dhukkee macarrashaan Eertiraa turte ammaan tan Itoophiyaan Eertiraa gad taate jechuudha sirna kan keessatti ilmi nama maaliif ijjeessanii hoteette Umat terrorize godhanii cabsanii jilbiifachiisanii bulchuuf. Of course. Umati dargaggeessa tokko ati jeefte obboleessisa yookaan firiisa keessa namni sadi bosona galaa jechuudha. Ha bosona galkaan deebisee si'a leela biyyattiin qaama dhibii keessa seenti jechuudha. Waan kan irra dubbadha loltooti isaati hardhaa ilma Oromoo mana baaftanii jeeftan kun inni carraan keessan jaanjaawid armedhanii loltoota Suudaan kaba Umar al-Bashir itti fayyadame lubbulumaan nama qulqulloota balleessa ture wal san fakkeessaa jiru. Loltoon sun qondaalotisi ammaan tan addunyaan qabde tokko tokkoon hooggantootisi qulqulleessite manidhaa yakki dila addunyaa dhiyeessuu jirti. Al-Bashir dabalate jechuudha. So warram ganda kee yaatanii ilmi nama jeeftan by the way yoo mani murtii yakki dila addunyaa san dhiise Oromoon isan hin dhiiftu. Nobody. The people will target your family. Uumati gaaf sirni tortoraan kun boolla seenaa waalam you will be targeted kanafu save intatani khanjal sarara beekha ageero qabdu nami jeesun dandeetta qawween qabda garu uumati ammaan tanayu nami qawwee nami jeefamu jiru yumani namootum gande keessatti malee nami cuftaayu bosona galeecho kha waraan bilisummaa Oromoo waliin collaboration uma firralulu jir kha waraan kan gargaare waraan kan jala daaw godhachuu jir khaan ammoo khara jiruun afaan qabate guyyaa duufi eeggachuu jira jecho garu agamitti tufumna kharaanam deemu jiru kun agam nu deemsisaa waan jedha waliin daawwan tabiyyi jaarraa ammoo itti deebisee dubbadha. Odeeffannoon akkana bakka baay'eedhaa kun nu dhaqqabaa jiru har'a meettaa walqixxee qofa osoo hin taane lixa shaggar aanota lamaan Gindabarattii fi Abunaa Gindabarat rakkoolee nageenya hedduu erga saaxilamanii ji'ooti lakkoofsanii jiran jedha odeessa achi nu ga'e namni mana hidhaatti baafamee ajjeefamaa mana isaatti baafamee ajjeefamaa gabaan hin dhaabbatu qonnaan bulaan lafa isaan qotatu hin aramatu jedha gaaf 27 jedha 27 jechuun har'a guyyaa 20 saddeetinatti fakkaata Oogustii akka Faranjiitti Abunaa Gindabarat ganda doggoma Yaagootii fi doggoma Kibbii waraanni mootummaa sakatta'insa jechuun bobba'ee jira neetworkiin cufamee jira waan ummatichi keessa jiru hin beekamne ganama har'aa sa'aatii 3 irraa eegalee dhukaasa guguddaatu dhaga'ama jedha naannoo kana sochii waraana bilisummaa Oromoo waan jiruuf mootummaan neetworkii balleessee jira actually yeroo baay'ee bulchiinsi Abiy Ahmed bakki neetworkii balleessu tokko bakka itti waraanaan muddamaa jirudha lammeessoo immoo bakka itti yakkoota guddoo uummata nagaa irratti uummata siviilii irratti dalagaa jirudha akkaatuu kaafti namooti amma mana hidhaatti ba'anii ka ajjeefamaa jiran murtoo eenyutiin ka jedhu ka Dr. Milkeessaan dheengadda confirm nu kan mirkaneesse warra shani aanaa irratti godina irratti bulchiinsa magaalaa irratti nama shaniidha warri shanan kuni koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa yookiin supervisionii manneen hidhaa Oromiyaa keessa 22 irratti godheen ji'oota dura baaseen eenyu akka ta'an adda baasee jira warri kun eenyu abbaa alangaa godinaa aanaa magaalaa poolisii itti gaafatamaa qajeelcha poolisii naannoo sanaa jechuudha itti gaafatamaa nageenyaa bulchaa
yookiin kantiibaa magaalaa yoo aanaaf godina taate bulchaa yoo magaalaa taate immoo kantiibaa itti gaafatamaa waajjira paartii bilisiginna warra kana shan jechuudha kanaaf aanaa meetta walqixxee keessatti namooti amma warra kana lamaan ajjeesan itti gaafatamummaan ka eenyu akka ta'e adda bahee hin beekame clear baqa teenka wanni guddoon ta'u jirtu so bardargii keessatti warri bijjees garee shongoo edani garee kana jira koomiteen dhaabatte lubbuu balleessitooti this is medicinal squad jechuun ni dandeetam abbaa langafa qajeelchi poolisii fa bulchaa aanaa yookaan kantiibaa fa dabalataan itti gaafatama paartii fa itti gaafatama nageenya warri kun shananii saatii amma hojii guddoo kun hojiin tunni konfirma kagoon qonnaa maree nageenya jedhanii hundeessanii akkana hogganoota mana maree nageenyaaf miseensota barreessitoota warri kun jechuun warra murtee du'a dabarsuu jechuudha warri kunini warra murtii du'a the process of law don ordofin khara seer maleessummaate khara maafiyummaate khalubbu namarra murtees gareetana jechuudha kanaafu warri kunini practically waan qondaali mootummaa gaaf murteen tun dabartu waliin ittamane horerra waliin murteessan ka qondaali mootummaa ragan ubee jechuudha gandi keessan keessa yoo namni du'i namni dhaati baasee ijjeesaa kajettu tokko kantiibaa yookaan bulchaa aanaa kaan ammoo abbaan langaa kaan itti gaafatama waajjir paartii khafrafa ammoo waajjir nageenya itti gaafatama qajeelcha poolisii warri kun shanan ilmaan nama qajeesanii bosona darbuu jiraniif fula namooti duduu harrii kardi godhada seenaaf taati itti gaafatamummaaf taati wanni akka abiy amma dhaadatiin jiru mootummaan Itoophiyaan kuftee jirti akka biyyaatiin jirtu diigamtee jirti mootummaan hin jiru structure gareen shiftaata akka gubbar ceeftee waballeessuu jirti soo warra kan itti gaafatama tolchuuf warra gandi keessatti ilmaan namaana keessan magaala keessan godin keessan keessatti ijjeesu list godhadhaa laf keeyyadha jechuudha borgaaf itti gaafatamummaan dhufti gurri qabanii garte wanni galchanii jechuudha yoo namni keessan sarra du'e warri ijjeesu warra kana kun akkana beekamuu qabaatu dabarra ganuma yaa baay'ee galatoomi guyyoo kanumaan dabarraa kutaalee Oromiyaa garaagara Salaalee keessatti gabaasa boru qindeessinuun qaba manneen dhaa keessatti waan ta'aa jiru dubbii wal fakkaata jechuudha kan qabanni isaan ittiin nama fixaa jiran immoo qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa isaaniif galaa geessitaa isaan wajjin qunnamtii qabda ka jedhudha kun immoo seeratti itti ba'e beeki seeratti paarlaamaa keessatti namni hariiroo shanee wajjin qabu juuntaa wajjin qabu itti gaafatama ka jedhu seera paarlaamaa Itoophiyaa keessa akkana Hitler illee nama kaajjeesaa ba'e seera baaseeti baay'ee so gaafatamummaa seeraa jalaa immoo nama baasu haalli kun guyyoota eeggata malee jijjiiramaa gabaabsinee dubbii kana keessaa habaanu addi bilisummaa Gambeellaa tumsi waraanni bilisummaa Oromootii fi humnooti Tigraay waliin godhan tumsa wayitaa sirrii fi kayroo isaa eeggate jechuudhaan ibsa baasee jira waa'ee ibsa sanaa gabaabsinee haasofna ibsi addi bilisummaa Gambeellaa qofaa miti gareen Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa qawween loluu jiran akka waliigalaatti walumaan qabsaa'uu jiran hedduun isaan akka garrutti waraan bilisummaa Oromootii fi umni ittis Tigraay waliin qiyaama buusuu jira dabalataan umna addi bilisummaa baasa uummataa Sidaama arma dabala musa dhageenne turre dabalataan ammaan tana ka Gambeellaallee waan kan deeggaruu dhageenne so Itoophiyaan gara mice'uu jirti carraan karaa nagaatiin qabsaanii mootummaa Itoophiyaa keessatti aangoo argachuu dubbi jijjiiruu nageen uummata kabachiisu expired died waan tafakkaataa jechuudha kanaafuu gareen qawwee qabdi cufti waliin qindoofte Abiy Ahmed fonqolchuuf socho'uu jirtiidha kan agarsiisa erga humnooti Oromiyaa kun jabaachaa dhufanii humnooti qawween lolan keessumaa by the way erga wannoon Itoophiyaadha transition yookiin ce'umsi Itoophiyaa kan kufee darbee immoo erga filannoon Itoophiyaa filannoo sobaa ta'uu addunyaan bartee biyya keessaa irra dammaqame humnooti baay'een qawwee kaasaa jiran kanneen keessaa humna Gambeellaati humni Gambeellaa kun ji'oota duraa kan qawwee kaasee ba'ee warri kun hooggana isaanii Dajanee Guutamaa dubbisee ture akka isaan jedhanitti keessumaa kan kallattiin gara qabsoo hidhannootti nu galchee filannoo irraa abdii kutuu keenya jedhee ture namichi kuni tokkoffaa Itoophiyaa faca'uu irraa baraaruu kan danda'u humnoota hidhatan kana maaliif qabsoo karaa nagaa mootummaan karaa hundumaa cuccufee jira rakkoon Itoophiyaadha rakkoo bilisiginnaan rakkoo Itoophiyaati jedhanii amanan warri kuni kanaaf warri kun amma fakkeenyaaf eenyu Gambeellaa Natsaannat Gimbaar ka jedhu Goodluck Bompal nama jedhamu kaayyoo adda kana kaayyoo maaliif qawwee qabatanii baatanii humnoota hidhatan ijaaruun maaliif sin barbaachise ka jedhu Dajanee Guutamaa dubbisee jira yaada isaa gabaabsinee fudhannee waliin deemna. እሺ የግንባሩ ዓላማ አንድ ስለ ህዝቡ ነጻነት የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት እንዲረጋገጥ የሚታገል ድርጅት ነው
ዲሞክራሲው እንዲሰፈን በህዝቡ ዘንድ ህዝቡን ዲሞክራሲውን ተጠቃሚ እንዲሆኑ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሁሉም ማግኘት ያለባቸው ነገሮችን በተለይ በህገ መንግስት የተደነገገላቸውን መብቶቻቸው እንዲረጋገጥ የሚታገል ድርጅት ነው። ህዝቡ ነፃ አይደለም። የራሱ መብት በራሱ የመወሰን ችግር አለ። ነፃነት የለውም። ከላይ በሚሰጣቸው ትዕዛዝ ነው እንጂ ያሉ ወሳኔዎችም ያሉ ስራዎች ህዝቡ መሰረት ያደረገ ስራ አይደለም። በጋምቤላ ክልል ላይ ያለው መሪዎችን ያማከለ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ህዝቡን ጉዳት ውስጥ ነው ያለ የተጎዳ ነው ያለ እንጂ ህዝቡን ነፃነት የለውም። ነፃነት ቢኖረው ኖሮ እስከ በራምናት ምን አስገባል? ህዝቡን ነፃ አይደለም ያልኩበት ምክንያት አንድ በቅርብ በተደረገው ምርጫ አገራዊ ምርጫ ህዝቡን የመረጠውን ተከልክሎ ሌላ እንዲያልፍ ተደርጓል። ህዝቡ ያለ ምርጫውን የተገደደበት ሁኔታ ነበር። የፈለገውን ድርጅት እንዳይመርጥ ተደርጓል፣ ተገዷል። ሌላ ደግሞ ህዝቡን ያላቸውን የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዳነሱ ታፍኗል። በህገ መንግስቱ መሰረት የተደነገገላቸው መብቶች ለመጠቀም ቢሞክሩ የታፈኑበት ሁኔታ አለ። በቃ ነፃነት የለም። ዲሞክራሲያዊ ጥያቄዎችን ማንሳት አይችሉም። የፖለቲካ መብቶቻቸውን ማንሳት አይችሉም። የማንኛውም ነገር በቃ ዜጋም ማግኘት ያለበት ነገር ማግኘት አልቻለም። የጋምቤላ ህዝብ ማለት ነው በጭቆና ስር የሚገኝ ህዝብ ነው። ሰላማዊ ትግል ሞክረናል። ምክንያቱም ብልጽግና መንግስት ቃል ገብቶልን ነበር። ካሁን በኋላ የሚደረገው የሰላማዊ ትግል እና የዲሞክራሲያዊ ትግል ከዚህ በፊት በአገራችን ያልተለመደ አዲስ እና ዘመናዊ ሁሉን ያማከለ ስርዓት ነው የሚሆነው የሚል ቃል ገብቶ ነበር። በተለይ በምርጫ ጊዜ ያየነው ነገር እንኳን ከዚህ በፊት የነበሩ ምርጫዎች በታች ነው። እንደው ምርጫ አይደለም። በተለይ ዘንድሮ የተካሄደው ሌሎች ክልሎች ላይ ጋምቤላ ላይ የተደረገው ምርጫ አይደለም። ምርጫ በሁለት ቀን ተደርጓል። ጋምቤላ ክልል ላይ በመጀመሪያ ቀን ተደርጎ ቀን ላይ 6 ሰዓት ላይ ቆመ። ካርድ አልቋል ተባለ። ከዛ ለመምረጥ የመጡ ህዝብ ተመለሱ እስከምናሳወቃቸው ድረስ ጠብቁና የተባሉት ከዛ ተመልሰው ቀን ሙሉ እስከ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሌሊት ምንም ምርጫ ተካሄደም። ከዛ ካርድ አልቋል ገና ከአዲስ አበባ በሄሊኮፕተር ይመጣል ተባሉ። ታገዙ ተባሉ። ከዛ በነጋታውን በጧት አልተጀመረም። ቀን ላይ እንደገና 6 ሰዓት ላይ ነው የተጀመረው። ምንም ሄሊኮፕተር ከአዲስ አበባ አልመጣም። ምክንያቱም ሄሊኮፕተር ከአዲስ አበባ ቢመጣ ማንም ይሰማል። ከአዲስ አበባ የሄሊኮፕተር ድምጽ ሁላችንም እናውቃለን፣ ይረብሻል፣ ማንም ይሰማል። ግን ሄሊኮፕተር ሳይመጣ ካርድ እንደገና ተገኘ። እንደዚህ የተደረገበት ምክንያት ተፎካካሪ ፓርቲዎች እየመሩ ነበር። ያ ነገር ስላወቁት ከምርጫ ቦርድ ጋር በመስማማት እንደዛ አይነት ስራ ሰሩ። በመጨረሻ ላይ ያው ውጤቱ ሜቢ ሰምተ ይሆናል። ስለዚህ በጣም የሚያሳፍር ነው እንጂ ምርጫ አልነበረም። ኦሬዲ አሁን ምርጫ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ወይ ሰላማዊ ሜዳ ቢኖር ኖሮ ጫካ ከበራ ከዱር እንስሳ ጋር መኖር የሚወድ ማን አለ? ሰው እንዴት ዱር እንስሳ ጋር መኖር ይመርጣል? አሁን እንደዚህ የሰላማዊ አማራጭ ካለ ባለመኖሩ ነው የተገደልነው። ወደ በራ እንድንሄድ ያደረገን ወደ ትጥቅ ትግል እንድንሄድ ያደረገን የዲሞክራሲ በር በመዝጋቱ ነው። አሁን አይታሰብም። በብልጽግና መንግስት ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ማሰብ ከባድ ነው በዚህ ሰዓት። ጉድ ላክ ቦብ ፓል ጀዳማ ናሚ ኩኒ ሆገና አዳ ብሊሱማ ጋምቤላቲ I think partiin isaanii filannoo keessatti hirmaatee jira. Filannoo booda abdii kutachuudhaan gara gammoojjiitti makamne malee abdii qawwee baachuu, abdii hidhataa taanee mootummaa loluu hin qabnu, hawwii akkasiis hin qabnu ture. Garuu haalli Itoophiyaa keessa jiru nu dirqisiisee gara qawwee baachuutu nu geesse. Uummati keenya uummata bilisummaa qabu miti. Mirga hiree ofii murteeffachuu heera Itoophiyaatiin heera amma jiru kanaan kennamee fayyadamaa hin jiru. Murteen darbu hundi irra gadee top down akkas nurratti ta'aa jira. Kanaaf wanni qawween waachise hawwii bilisummaa qabnu nagaa barbaan fedhii misooma bu'uuraa fedhii mirga lubbuun jiraachuu uummata Gaambeellaa mirkaneessuudhaa fi kanaaf humnoota nagaa fi bilisummaa uummataa heera biyyattii xamanan hundumaa wajjiniin waltaanee loluudhaaf qophiidha. Tumsa waraana bilisummaa Oromoo humnoota Tigraay wajjin godhes ni deeggarraa jedhee namni kun. Namni kun inni filannoo gubbaatti garee warra hirmaattee jirti, keessa baatee jirti. Hunduun seera. Hunduu warri paartii mirguumatti isaaniitiin lolan oolte qabultu malee
cufti garum qawwee dabalamuu jechuudha. That is the only option hasaan arganii hajiraachuu hamullachuu jiru leensuun jechuudha. Filannoo Itoophiyaa yeroo jaffaaf goote filannoo gochaan bilisignaa mentality tokko abdii yeroo baay'ee dubbadde jira. Convince and confusing. Nam waliin dhaayee bulchuun karoora warraa ideoloojii warraati. Sob adii nam lubbuun du'ee reeffisa boolkee jiru indooneen rafee jettee amansiisuuf yaalti. It is mentality nama humbeetta ilmi nama sammuun isa akka malee dhiphoo taate in goggoga beetta soballo sobumirra goggogaa jechuudha. Warri kun is a collection of warra akkasiiti. Warra dandeettii barnoota hin qabne, warra dandeettii siyaasaa hin qabne, warra ergantummaa gaangee ture. Gaangee TPLF turetti carraan Oromoo aangoo fide biyyi balleesse Oromoo balleesse gartee ofillee baduu jira jechuudha. So filannoo Itoophiyaan seena keessa gootu keessa filannoo jalqaba qulqulloo jedhan. Filannoo jalqaba qulqulloo jedhani filannoo Oromiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif paartiin takkattiin kopha uummati sagalee dhaqee booksii tokkotti kaa'ee galiyoo jiraat filannoo baranaati jechuudha. Sunu kopha dorgomte TPLF garee waliin dorgomte garee fakkeessaa illee taatu dhibbi fiddi daffanti. Warri kun ammoo kopha dorgomee dhibbi fiduu dadhabe. Bilisignaan kopha dorgomte dhibbi fiduu dadhabde. Ani filannoo Itoophiyaa akkas jaalladhee proof godha. Kopha dorgomte dhibbi fiduu dadhabde garee Oromoo bakkin bu'u walii yoo dorgomtu uummata Oromoo garee Oromoo bakkin bu'uun garee biibiraatti dhuftu waliin adusla bilisignaan dorgomte. Uummata Oromoo carraa kennitee bilisignaa dhiisee garee sun fal. Because uummata Oromoo haqtuu edee tufee jiru sirni kan. Maaliif tufaa? Sirni olaantummaa seeraa konstituushinii kabaj qabuu miti. Sirni mirga dhala namaatiif kabaj qabuu miti. Sirni ilmaan namaatiif kabaj qabuu miti jechuudha. Uummata Oromoo lakkise. Kanaafuu qawween carraa filannoo uummata haatee namee hedduun itti seenaa jechuudha. Maaliif uummati kun qawwee filata kabiraa? Filannoo qofirra nyaatamuu natti hin fakkaatu. Maalti ta'ee sirni kunini akkuma yeroo Dr. Milkeessaan dubbate sirni humnoota Amaaraa finxaaleeyyii Amaaraatiin dhuunfatamee kontiroolii warra jal jiru jechuudha. Abiy Ahmad uummata Itoophiyaa guutuu irratti tufamee jira. Nyaatamee jira carraa biraan qabu. Opdiyoon midhaan fula agabuu bultu. Fula nyaati yookaan farsoon dhugin bultu. Ilmaan ofii gurgurtee faa yookaan qabsiiftee fattiin soorattee dhiyaman. Kanaafuu hangoo dhabuuf maanii dhabuufi yoo Abiy Ahmad ilmi isaanii dhufaman keessatti jeesee leen dubbatu bilisignaa war mentaalii akkasii qabu. 100% afaan guunnee dubbachuu dandeenya. Kanaafuu sirni Amaaraa dominant godha jira jechuudha. Tokkoffaa Abiy Ahmad mentaaliitum warra karoorii Abiy Ahmad Haile Sillaasee dargi maanii warruma tortorum duri sun fudhatee gulufa jira miti. Warrum sun ordofu ta'ee jechuudha. Sirni finxaaleeyyii Amaaraa immoo isi yaabbate jechuudha. Sirni kun Kashiftalleen olaantummaa qawweetiin olaantummaa argatee jechuudha. Faannoo gareedhaan jira. Garee faannoo jechuun garee uummata Oromoo yeroo dabree onplaansii irra buuftee billaan horcaa turte. Ta uummata Itoophiyaa goola turte. Ta addunyaan even Amerikaa, European Union, United Nations faan cufti walii galtee hidhattootii faannoo jedham uummata Tigraay irra dhiibba godhuu jirti. Garee yakka namoomaatiin himatamuu jirtu. Art sirni Abiy qawwee hidhachiise katama keessa leegal taate shiftaan nam saamtu hadu burgudeet leegal taate miidiyaa Itoophiyaa gubbaatti gootota faarsanii jechuudha. Sirni kun maal tolchuu jira? Oromoo qawwee irra hiikee uummata Amaaraa hidhachiisa beechuu wagga sadeen daba. Uummati xixiqqaan akkana kun maal argire sirnichi kun akka isaan liqimsuuf deema argee jechuudha. Gareen Amaaraa tun faannoon tun maal goote Gambeellaa fa Beenshaangul fa keessatti uummata gugurraacha kan Gambeellaa kan ijjeefte jaldeessi jeemne jechuudha. Gumuuzii fa fixxee jaldeessaa Amaaratti qarayyoo akka isaan uffata keeyyatan barsiise jaldeessa kan Itoophiyaa keessa qulqulleessin jettee fixa durti. So garee qawween hidhattee sidhaa'uuf jirtu uummata kan keessa tolchuun qawwee hidhachuun sooleeshinii dhuma taate jechuudha. Amma namichi kun malee gaafii tanaan siifita yaada kanaan siifita. Walti dhufeen waraan bilisummaa Oromootii fi humnooti Tigraay callaa dhaadheessuu fi mitqadhuufi. Fedhii qaba agarsiisuu he is willing to join this group. Dhagaay gandi hundi keessa nami garee wal jaara gareen cufti jaalattee jibbitus waraan bilisummaa Oromootii humni kan jala lubbuu fi seef tolchuuf socho'uu jirti jechuudha. Waan garee Amaaraa dabarte. Gareen Amaaraa akka Baaldaraas faan akka Gimboot Sabaat Biraanuu Naggaa faan Abiy Ahmad akkan cochoofta konkolaataatti katama keessa ooftee uummata ittiin ijjeesuu jirta faan qabat malee. Isiinu qawwee qabattee itti dabalamti daawwadhi yoo xiqqum dubbiin baddi tanumaan yaada gaarii kaaftee keessumaa humnoota Amaaraa kana wajjin wal qabatee namooti amma wala makaasuun danda'ama maaliif namni qawwee filate ka jiru gurmuun eenyummaa sabootaaf lolu baay'een qawwee kaasee jira gurmuu dhaaba Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo kaasuu dandeessaa uummati Sidaama qawwee loluudhaaf akka fedhii qabu agarsiisee jira Gaambeellaan akkasii Gumuuziin akkasii kaaba Itoophiyaa keessaa uummati Agawuu fi uummati Qimaant
qawwee hidhatanii lolaa jiru keessumaa. Affaar faallee warqa weelloluuf qabdu kopha akkasumalee wala dhufu. Affaar Liberation Army ka jedhamu haala ka jedhamu qabdi. Humnooti Itoophiyaa keessaa eenyummaa sabootaaf heera amma humnooti federalizimii itti dhiigan kana kabachiisuuf jiran baay'een isaanii gara qawwee loluutti seenaa jiranii. Wanni qawwee kana ummata affeere maali ka jedhu waa lama kaasuba tokko. Ummati qabsoo karaa nagaarraa abdii kutate keessumaa filannoon darbe turning point boqonnaa haaraa banee jira jechuu dandeessaa. Lammeessoo immoo kaati kaafte Abiy Ahmed humnooti Amaaraa kun olaaltuu finxaaliyyiin Amaaraa kun akka Abiy Ahmed dhufeen onne horatan. Maaliif Iristi Amaaraa jedhamu lafa Amaaraa jedhamu hunda deebisuu qabna. Even daangaan Amaaraa yoo haga hin beekamne baay'ee fagoo lafti Oromiyaa guutuu lafa Amaaraati. Daangaa Amaaraan ala ka jiru gumuzii keessa akka Matakkal lafi akka haga Asoosaa ka jiru lafa Amaaraa jedhanii ummati Amaaraa hidhachuu qaba jedhanii qawweedhaan hogganooti mootummaa qofa osoo hin taane hogganooti bi'aadeen qofa osoo hin taane hogganooti abin warri amma paarlaamaa keessatti filannoo kanaan darban jechuudha. Hogganooti baay'een isaanii garee finxaaleeyyii faanoo abin jedhaman ummati Amaaraa hidhatuu qaba jedhanii shiftaa deeggaran. Amma Tigraay faana shiftaa wajjin lolu baay'ee. Shiftaan Amaaraa hidhatee gareen faanoo jedhamtu irregular army. Mootummaan Itoophiyaa basically maal qaba milishaa qaba regular army milishaa qaba poolisii qaba poolisii federaalaa jira military jira waraana wataadara Itoophiyaa jira commando republican guard jira federal army karaa idileetiin kan leenji'ee mootummaa keessa caasa mootummaa keessatti olaantummaa seeraa qabachiisuuf lolu jechuudha. Amara keessa Tigraay fanne kan walolaa jiru eenyu warra shifta bubbaasa mootummaa Khoottire Abrahaam sittima mootummaa tokko kanatu namni akka qawwee kaasu godhe jechuudha. Ummati Amaaraa fi gareen Amaaraa jedhamtu tuni privileejii qawwee argatte. So sabi bira maaliif qawween hin lolu? Waan midhaaddu kaafte armi irratti waan tokko sagarsiisa Khoottire maal seetaa Ethiopian federal system jedhan Dr. Milkeessani his PhD in federalism. Dr. Milkeessa gad baate harrabsit qaadireen politikaan beekumaani qaadireen kutaa kudhan barattutti doctorate nama federalism sirna kanarra qorannoo dubarrees qamaanii probably waan miidiyaa keenyarra dhiyaateef waan dhuga Oromoo dubbatee fi as dhuga Oromoo dubbannaan diina amne keessatti nu shani target amne Itoophiyaa keessa la jiraatu borgana min jeesanii jechuudha. Kun sirna gana gad bu'i. Sirni gadi bu'ee nam dhuunfaa arrabsa ol qondaaltota mootummaa sirni kana yeroo dabraayii dubbadhe namoota isaan bakka bu'an namoota sirni kan bakka bu'anii dubbataniin kiiluu dandeetti bakka warri isaan dur yaa ilaalte akka mootummaan hin jirre akka gareen tun kiraateeriyaa mootummaa hin guunne kiraateerummaa mootummaa dhiisi kiraateerummaa shiftaa akkasiin hin guunne arguu dandeettaa jechuudha. Maalti ta'uu jira Itoophiyaa keessatti zamana masaafinti bareedhaan deebine jirra bara modern Itoophiyaan kun injaaramin keessa sirna landlord wayitu uumame beekta bakka cufatti landlordiin kun ammoo bulchaa ofii qabu bulcha guddaa gubbataa inilleen duuriyyee yoo xeefi kuntaal dhibba argattu kuntaal 20 gibir kennitaa fi uummata gadiin zarafta isa ammoo gubbaa qallabdaa jechuudha. Inni midhaan ofii gibiruu fi argannaan abba feeti jeefta hiite dhimmirraan qabu jechuudha. Waan gaafas regional lord as individual yookaan akka nam dhuunfaa taa turetti am gosaan ta'e. Gosti Amaar jedhan finxaaliyyiin Amaaraa wal jaartee Itoophiyaa ufi barbaadu tasabii dhibiin keessatti hacuucam sabii dhufiin keessatti jeefam kabajimiin gnamooma buqqa'ee to halkanii guyyaa Itoophiyaa jaalatu ayyaanta wanni kun gizee guddoon ajaa'ib ani yeroo tokko laf guyyaatti yoo xiqqaatti Itoophiyaa waraana Itoophiyaa kadeemuu jira kana every day gabaasii tokko ba'uu jiru guyyaatti namooti kumshanii agahum kudhanii du'a jiran induan guyyaatti jechuudha every single day kumshanii agahum kudhanii lubbuun naman baatee jechuudha kaabti garaa kanatti Oromiyaa maani dabalate baggar garaa waraan ta'uu jira laf ilmi namaa akka narcaa'uu jira laf magaalii gubachuu jira laf maaniin ta'uu jirtu bulchaan biyya tokko gadbee biqiltuu dhaaba lubbuu nama harcaati dhiisee biqiltuu dhaaba loltooti bulcha biyya harka qabu dhattee gandi tokko keessatti mariyyeessa gubdee qote bultoo diidii bulchaan sun akti godhuuf katama kee deemee waan bakka wayii dhaqee manjaare footoo keetiin nu maxxansa. Itoophiyaan dhiigi keessa lolaa'u kanami keessa beelee jiruu dhabee tiimni uummati biyyattii qaama ganga kee jirtu wayaa arongaadee bicha tan keetanii Itoophiyaa talaalamti nuur Itoophiyaatti qaxxilaallecha jedhanii dubbatan. Yeroo dabree ajaja waraana tokkin qaabatta ammaan achi gareen TPLF nu waraante cheerchii baqatti cheerchii waliin gubnaa jedhe. Qondaala waraan biyyattiitu waan kan dubbata. Cheerchi gubuuf dhaadataa jechuudha. Waan kan irra Geetaachuu Raddaa dubbata kan saat laf kaa'e maal jedha. Gareeni cheerchi
Amara cherchi Tigray kee jirtu gubtu bor cherchi Amara nan qatti cherchi Oromiyaa nan qatti kanaafu duuriye confused taata kanat laf bulchuu jiraacho maalti ta'uuf deemaa yoo sin jedhaman tan regional lord gareen Amara tunini Ethiopia warri balleesse finxaalee Amara tanjal sarare fudhat finxaalee Amara TV sirni biltsiginna kha Abiy Ahmediitiin ogganam kha sabboonummaa Oromoo balleessuuf dhalati kasabboonummaa Oromoo khaanyaate fixe liqimsatti Ethiopia diiguu jiraacho rakkoon Ethiopia waan tokkoon rakkoon Ethiopia juntaa mit rakkoon Ethiopia shanee mit rakkoon Ethiopia America mit rakkoon Ethiopia biltsiginna sirni khan dhageetta gareeni qawweeni dathunin I think nu qawwe promoting goon male carraa warri qabulleen sun sirni maafiyaa moofaatini qawween sijjees qawween urgufta ofirra deebifta carraa dhibi dhabana achi seenani kanaafu carraan jirmaani Ethiopia wal balleessu jechu biyyi dhiigaa Yugoslavia of Africa taati addunyaa xiinxaluu jirti miti Ethiopiaan carraa Yugoslaviaan qabtu carraa gasii gadi qabdi jedha wamaraafu gareen finxaalii Amaaraa tuni dhaadannoo Tigraay irratti dhaadataa turte viidiyoo gabaabaa tokko fudhannee waliin deemne እኛ ምናጠቃቸው በእምነታችን ነው እኛ ምናጠቃቸው በሃይማኖታችን ነው እኛ ምናጠቃቸው መድኃኒዓለምን ኃይል አድርገን ነው ስለዚህ ኃይላችን መድኃኒዓለም እስከሆነ ድረስ እነሱ ጾም እየሻሩ በአርብ ሮቡ እያረዱ እየበሉ ምንም እናመን በቃ ቅርብ የሌላቸው ሰዎች ከኛ ጋር ሊመጣጠኑ አይችሉም ይሄን መቶ በመቶ ሁላችሁ ማምናችሁበት ሁላችሁም እናጠቃለን ብላችሁ በልባችሁ ውስጥ አስቀምጡት በቃ 100% ሊብረጋችሁ ማለት ነው የሰው ልጅ በተፈጥሮ አጠቃለው እናረጋለሁ ብሎ ካሰበ ማንኛውንም ነገር ማድረግ ይችላል gareentuun garee faanoo jedhanii shiftaadha hoggana isaaniin beeyta ka arangaade bicha qayyi godhate maskalii godhatee jira anama kristaana basically jechuun amantaadhaan warra kana anillee garaagarummaan qabu waan si gaddisiisu lolli isaan Tigraay irratti waamaa jiran lola akkamii akka ta'e olaaltu hin qaanfatte beekta crusade waraana amantaa gaggeessaa jiru warri kuni beeki garee faanooti Abiy Ahmed fakkeenya paarlaamaa isaatiin garee hidhattoota Tigraay garee Oromiyaa keessa hidhatee loluu irratti waraana banee jira waraana akkamii shoorkeessitoota jedhee garee kanaaf eenyu qawwee hidhatee akka bosona galanii lolan heeyyame waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti qawwee hidhatee yoo ulfina saba isaatiif bahe shifta Abiy Ahmed bira jechuu gareen Amaaraatu finxaaleeyyiin Amaaraatu poolisii miti milishaa miti komaandoo miti qotee bulaa milishaa shiftaatu gadi bahee Tigraay irra dhaadata televiziyoonii isaanii irra mul'ata garee akkasiitu privilege akka kana warri kennifee fitu even by the word irra deebi'anii hogganoota Amaaraa kunillee kajechaa jiran isaa wajjin bakka bu'anii Amaaraatu Itoophiyaa fayyisaa Itoophiyaa yaala Amaaraa dirim ka jiru jira bara hooti duba Abrahaami yeroo tokko communication keessatti gaazexeessummaaf communication barannu maal jedhan seeta communication is all about not what about you saying how you are saying jedhan waan ati tattontan akkatitti jettutti agarsiisaa jedhan maal seeta Abiy Ahmed fan justify godhu khaadireen isaa ummati Tigraay diin Itoophiyaati miti jedhan gareen faannoo jedhan tunini aasa isaanii keessa yoo dhageet Tigraay mibaloonis inca bixaatalleen jedhan laf Tigraay jedhan inca akkan qabnee kaamsine balleessinaa jedhan Tigraay jechuun naannoo Itoophiyaa tagamma Itoophiyaa irratti hincinne yoo dhaaduu warra keessatti agartu warri sirna moofamini likleellis kun maal jedha yeroo baay'ee Eertiraan obboleeyyanteen Eertiraa wandimmochaachin waliin doona waliin jiraanna garee fakkeessitu seena biinama keessa biitokkee waliin jiraachuun si cersitoo jiraatte murna kan Eertiraa jechuun Itoophiyaa waliin waggoota 20 oliif wal waraana turan lol sunirra loltoota Itoophiyaa diqqaat 80 lubbuu dhabe achitti awwaalte galte uumatii siifirtay uumat khale aggan sadiin dur wal fixxe nama gas garra dhumat uumate ammoo siidina uumat Tigraay daga duuba tokkittima Itoophiyaa keessa uumat akkasii jira jechuudha biyyiti ammoo rabbi jaalataa amma waraan duula Tigraay irra deemsisuuf jedhan kan irratti ammoo dhageette war kana madaana alam keenya gaano eenyu fayyisaan waaqii yookaan fayyisaan barbaran waliin jiraalan qoy waaqii kunini waaqii warri kun amantaan kristaan warri lachu kana mitaaf shadleen kristaan Tigreeleen kristaanumaayyuu warri Amaaraa kulleen kristaan Oromiyaa keessallee kristaantiin jirti waaqii kanaafu
Kiristaana naannoo Amaara deeggare Kiristaan naannoo Tigraay jeesaa jechuudha. Waaqni kan Amaara jechuudha. Maa moofummaan akkana laal biyyooftuu sabi akkana garee murni akkana keessatti Itoophiyaatti rabbi tarka qabaa maxaaf quddusi keessa yeroo 140 yaamamnoo muntaanu maani ufsabuun hin barbaachiftu. Itoophiyaan diigamte jirti hadiyooguu jir sirni kana immoo itti mataa ta'ee sabaaf sablammoo cabsuun constitution biyyatti undermine tolchuun ilmi namaa kireefu mani dhaabbaasee jeesisuun garte naannoon tokko akka naannoo bira weerartu loltoota garee shifta akkana hidhachiise bobbaasuun Oromiyaa, Gumuuz, Affaar, Sumalee naannoo biyyattii guutuu goola ka jiru sirni biltsiginnaa kun akkuma gareen tun hidhattee ittiin socho'uu jirtu qawwe callaan buu jirte garee yaayyutti bobbaate qawwe tamanes mat tolchee miti mee gareen warri hidhachiise shiftaan faannoodhaan kun seef ka tolchu. Naannoo fi seef godhu dadhabee baqatee ittiin Finfinneetti dhufuu jira jechuudha. Kanaaf amdoota muddamtee uummata keenya miskiina jaarolee gan 80 fa'aa training fudhadhatee uummata gargalchitee jechuudha. Uummata waggaan dur billa qabatte shifta jedhanii qabanii jeesanii lubbuun dhuftee naan dhiyootan ispoortii hojjechiisan jechuudha. Opdiyoon garee akkanaati guys. Dhaadannoo warra kanaa wajjin wal qabatee waraana Itaalii tayyaa dadhabeeta. Minilik gaafa Itaaliidha wal lolu uummata biyyattii gaafa sochoosu gaafa mobilaayiz godhu na dhaga'uu baatte maaramii illee sinniisu maariyaamin almiriim jedhe maa jechuun amma Itaalii faana maaramiin hin jirtu jechuun dubbii amantaa miti. Extremism waaqni biyya tokkoof loogee saba tokkoof loogee eenyummaa tokkoof loogee warra kaan hin xireeffatu baay'ee just sirni kun maal akka fakkaatu sitti muufan. Sirni tortummaa. Irra deddeebiin immoo amma yoo laaltu baay'een isaanii miidiyaa Itoophiyaa kana irratti illee miidiyaa naftanyaa kana baay'een isaanii commercial miidiyaa irratti irra deddeebiin kakaasanii Itoophiyaan Baayibilii keessatti yeroo baay'ee maqaan ishii ka'ee jira. Sanaaf biyya waaqaati, biyya qulqulleetti, biyya homaan taane. So Siiriyaan yeroo meeqa kaatee namichi Getachew jedhamu. Siiriyaan amma bittinnooftee jirti biyyeeyyuu fakkaata. Abrahaam waan kana armaan dur dubbadde ture laale. Biyyiti waaqaatii fi biyyiti seexanan jirtu. Waaqi biyyuun deessin qabu. Waaqi lafaaf samaa uume eegi lafaaf samiin uumamteen bood ilmaan nama walitti dhufanii boordarii ijaarratanii biyyi waan jedhan uumuu danda'anii jechuudha. Sabii walitti dhufee sablammii walitti dhuftee boordarii ijaarrattee boordarii sun gubbaatti uummatii wayiin jiraate uummati sun walitti dhufee mootummaa filate istiraakchara akkanaatiin biyyiti uumamte jechuudha. Biyyiti Egzaabiyeer biyyiti hunno seexana biyyiti googman goog jedhan hin jirtu maal seeta doofummaa beekta sadarkaa doofummaa anamma Itoophiyaa keessatti kanatti jaarraa kanatti laal istimee mootummaa iyyuu laal TV mootummaatii waan akkana dabarte TV laal yeroo iddoo dhaadatan abiy Ahmed deddeebiyyoo dubbatu Ameerikaan nu aduu jirti Egzaabiyeer keenya gaalla isaan waliin ammoo Ameerikaa fa'aa jira Egzaabiyeer የግል ኩባንያ ጎዳችሁ ፈዳን ላል ያ dubbii kana gaafsine keessa habaanuti walumaa galatti humni riphee lolaa keessumaa kan qawwee kaase Itoophiyaa keessatti humna gaambeellaa kana dabalatee baay'ataa akka jiru kun immoo egeree Itoophiyaatiif miidhaa guddaa akka qabaachuu danda'u Itoophiyaa facaaturra Itoophiyaa facaatee fiduu akka danda'u waraanni Itoophiyaa amma jiru immoo humna kana dhaabee Itoophiyaa faca'urraa oolchuu akka dandeenye kaasuu fi kanuma wal qabsiifne United Nations Security Council yookiin manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti mari'atee jira. Barreessaa olaanaa dhaabbatichaa keessumaa dhimma waraana kaaba Itoophiyaa irratti yaada gabaabaa kennanii jiranii sagantaa sana irratti waraanni Itoophiyaa amma deemaa jiru egeree Itoophiyaa hedduu miidhuu danda'a. Keessumaa dargaggoota waraanaa fi hiriirsisuun mootummaan Itoophiyaa dargaggoota waraanaaf hiriirsisaa jiraachuun kuni Itoophiyaa akka malee gaaga'uu danda'a ka jedhu ergaa akkasii dabarsanii jiran barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Antooniyoo Guutarees kun Tiwiitarii isaaniiti. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti yeroo tokko qofa hin teenne at least yeroo 3 ol mari'ate yeroo baay'ee ammoo close meeting marii cufaa keessa godha ture Itoophiyaa akkamiin soolishinii gar furmaataa finnaa waan jedhamu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Itoophiyaan biyyi waadaa hedduu qabdu jedhee hoogganaan olaanaan kunini Itoophiyaan biyyi waadaa hedduu qabdu karaa anniisaa fi humna dargaggoota isheetiin deeggaramte waan baay'ee godhuu dandeetti. Taatullee dargaggoota meeshaa waraana godhuuf gar dirree waraanaa baay'inaan bobbaasuun baay'ee gaddisiisaa jedhe dirree waraanaa meeshaa waraanaa instrument of war akka meeshaa waraanaatti uummatatti fayyadaman jechuun amma yeroo iddoo dhageette loltoota qawweeyyuu hattiin kennin fa'aa dhaqan akka qoraanii bobeessu is a kind of what
bullet fuda jedhani akka rasaasaaf oolchuuf akkasi bobbaasa turani sunam preparation nam Oromiyaa keessa dhiyootan arguu jiru leen sunumaa jechuudha yoo loltoota Tigraay dhufti aglubbuun jiru aga nami dhumatee dhumisirratti siin finfinnee seentuas lubbum namoota akka qoraanii bobeeffachaa halkan tokko lan bulchinaa sirni harka qabxana guutarees maal jedhee haasama maricha dhimma Itoophiyaa bal'inaan irra maratam humni dargaggoo tokkummaaf jaarsa biyya caalaa diigumsaaf balleessa irratti hara mootummaatiin itti deema jiraachuu kun katolchuu jiru mootummaaf garee mootummaa waladha jiraatti ta'uu isaati akka yaada akka dubbate Antonio Guterres dhimma Itoophiyaa gubbaatti addunyaan baay'ee dhiphatte furmaata Itoophiyaa laaluuf close meeting mani dhageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii balbal cufatee yeroo cufin mari'ata hoogganaan olaanaan kun gizee Itoophiyaa waliin engage godhee namooti lubbuun namoota hawlanidhee kadhachuu jira Abiy Ahmad yookaan garee waladhuuni jiran agamma qawwee bitatanii jechuudha agamma qawwee bitatanii kan qawwee kadhatanii tanuma jiran. Keessumaa amma waraana Itoophiyaa keessa deemaa jiru tokkummaa Itoophiyaatiif baay'ee balaa qaba tokkummaa Itoophiyaa irra darbee immoo tokkummaa yookiin immoo integrity baha Afrikaa miidhuu danda'a jeequu danda'a ka jedhudha lammeessoo immoo akkuma kaasee riskii guddaa karaa namoomaa karaa dinagdee karaa garaagaraa dhiibbaa guddaa qabaataa dhufeera waraanni kuni waraana guddaatu deemaa jira keessumaa akka malee gamticha yaaddeessaa jiru inflammatory rhetoric ka jedhu jibbiinsa saba Tigree irratti xiyyeeffate dhageetti guddaan arganne malee jibbiinsi kun Oromoo irratti illee deemaa jira Oromoo irraa jalqabee kalammeessoo immoo ethnic profiling yookiin eenyummaa saba Tigree baasanii Itoophiyaa keessatti attack target gochuun yaaddoo guddaa mana marii nageenyaa akka ta'e kaasee jira human price amma gatiin namoomaa dabala dhiibbaan namoomaa sarbamni namoomaa gaagamni namoomaa naannoo sanatti dhaqqabaa jiru beyond Itoophiyaa Itoophiyaan cee baha Afrikaa miidhuu danda'a ka jedhudha kana akka kan deeggaruu danda'u Keeniyaan keessumaa mana maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii permanentii ta'uullee baattu Itoophiyaa mormitee akka turte kaasuun danda'ama Keniyaan kan mormite tokko keessa yaaddoo regionii kanatti nagayaa fi tasgabbii yaaddoo qabdurraa kaateeti jechuu dandeessu. Maalti uumamuu jirseeta mani marii nageen dhaabbata mootummoota gamtoomanii horee miseensa 15 qaba miseensota 15 keessa 12 temporal waggaa lamaan filatamu isaan shan ammoo veto power haqaban kun umnolaana qabu murtee kamiyyuu diiguu danda'anii hojiirra oolchuu danda'anii jechuudha. Gareen shanan tunini veto power kanaan waan yaada Ameerikaan dhiyeessite yaada Ameerikaa kuffisuu dandeetti jechuudha. Sun keessa tokko mormite jennaani veto power mariin sun dabruu dandeettu. Itoophiyaa yeroo lama ol karoora barbaadanii mootummaan Itoophiyaa lubbu namoota nagaa eeguu hin dandeenye waraanuu fi bobbaasan fixuu jira waraanni Tigraay immoo fi bobbaasan fixuu jira kanaafuu civilians uummati nagaa akka miidhamneef special peacekeeping force in akka Itoophiyaa seen karoora guddaan barbaadaniif suni hataatuuti ammoo India China fi Russia fulaan isiin itti Ameerikaa waliin compete godhuu ni dandeetu bakka veto power kanaa jechuun kanaafuu Ameerikaaf submissive ta'uu diduuf yeroo du'aad Ameerikaa kan faallessite jechuudha abiifaanii kanum diplomaasii godhattee am khaliyasamma khadireen waan isin faarsitu Russia China China is a communist Indian beta Russian beta is a brutal dictator by the adunya gubba war westi khana mata wal qabe is bad dictator adunya gubba basically what to kaasum barbaisa da yes warri kun Ethiopia de garan jechuun dhiitta mirga namoomaa gaagama Itoophiyaa keessa deeggaran jechuu miti. Rakkoon Itoophiyaa keessatti furamuu qaba karaa gamtaa Afrikaa furamuu qaba. Humni naga eegumsa kan United Nation kan akka NATO faa kan seenne deeggarsa dhoowwachuu isaaniiti malee rakkoo yookiin konfliktii Itoophiyaa keessa deeggaran kan jedhu jedhee akka fudhanne namni warri akkasumatti translate godha kanaaf jeeqamne jenna sirri gareen akkuma reefu jenne France shanaffaani veto power keessa gareen shanaffaan France duuba maalti ta'uu jira. Amerikaani veto power murteessu baatte si uutennaan si uuti Amerikaan si qabannaan jinniin hamtuun si qabatte jechuudha harka micciirte either directly or indirectly qiyama si buufti jechuudha influence Amerikaan Itoophiyaa ragoota arguu jirra bitta Itoophiyaan eega Amerikaa wal dhabde jireenyi uummata gaagay deebiin qabna keessa wanne dhee jechuudha. Guyyees gabaabsine yaada barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii lamaan tokko qopheessinee ture haa ta'u lamaan isaa fayyadamuu hin dandeenyu yaada lammeessoo ka lammaffaarra qopheessinee nu gadhiisiiti walitti deebina jiitu. Mr. President, Excellencies,
For all these reasons, I repeat my fundamental call. All parties must immediately end hostilities without preconditions and seize that opportunity to negotiate a lasting ceasefire. Foreign forces should leave the country. Unrestricted humanitarian access to all areas in need must be guaranteed, and humanitarian workers must be respected. Public services must be re-established. I believe there is an opportunity to address the conflict peacefully, which the parties must seize in the interest of Ethiopia. And conditions must be created for the start of an inclusive national political dialogue to address the underlying causes of the conflict and ensure Ethiopian voices direct the pathway to peace. On these issues, I've been in contact with Prime Minister Abiy, and I also have received a letter from the President of the Tigray region, as it was elected at the time, in response to my appeal, which was also addressed to the President of the Security Council on this matter. The UN is ready to work together with the African Union and other key partners to support such a dialogue. In the period ahead, the attention and unity of the Security Council will be critical. Mr. President, allow me to express one final word of profound regret about the tragic events unfolding in Ethiopia. Ethiopia is a country full of promise, driven in large measure by the energy and initiative of its youth. It's heartbreaking to see many young Ethiopians being instrumentalized and mobilized in the war effort. Their energies are being channeled into a path of division and destruction instead of the path of building a better future for all Ethiopians. They will be the ultimate casualties in this needless conflict. In every sense, the future of Ethiopia is at stake. Let us pledge to do all we can to advance the path of national cohesion and peace, and I thank you. Gutaaris ka jechaa jiran keessumaa mootummaan Itoophiyaa dargaggoota waraanaaf oolchuu akka itti waraana tooftaa itti waraana kana mo'achuu godhatee fudhatee jira. Haa ta'uutiin maloo wanni kuni gara intercommunal violence geessu malaa yaaddoo guddaan tokko walitti bu'iinsa hawaasaa ka jedhan intercommunal violence ka biraa immoo rakkoon Itoophiyaa ammatti rakkoo dinagdee illee hin qabu. Infleeshinii guddaa jira. Qaala'insi dinagdee samii tuqee jira. Gatiin meeshaalee nyaataa even rakkoo nyaataa by the way Itoophiyaan bara ittaanu keessatti beela guddaa keessummeessuu dandeessi ka jedhu hin jira. Ka biraa immoo Itoophiyaan sa'aatii ammaatti biyyoota coronavirus COVID-19 weerara guddaan keessatti babal'achaa jiru keessa Afrikaa irra shaneessoodha. Rakkoowwan kunneen walitti daamanii Itoophiyaa qofa osoo hin taane beyond Itoophiyaa ba Afrikaa kanallee rakkoo guddaa karaa nageenyaa, karaa dinagdee, karaa rakkoo hawaasummaa guddaa fiduu danda'a ka jedhu akka falaatti wanni isaan ka'an akka United Nations itti jechuudha end conflict hostility waraanni dhaabbatuu qaba. Humnooti alaa foreign army ka foreign forces ka Eertiraa bahuu qabanii ka biraa ulaanwwan deeggarsa namoomaa humanitarian corridor banamuu qaba. Itoophiyaan immoo dhumarratti gara national dialogue itti dhufuu qabdi ka jedhudha akka United Nations itti ergaan darbeechuu. Yaa gaagami amaan dhalachuu jiru Itoophiyaan akka successful fudhatte malee Abrahaam malee wanna deebina dubbachuu jirru gareeni humniti veto power qabdu kuniin waligaluu dhabuunis rakkoon Itoophiyaa akkuma itti tolchisiifti jechuudha. Gareen tu waligaluuni qaamlachuutu iyyuu furmaata. Uummati akka nagaa argatuuf lubbuun lammiilee nagaa habaduu jirtu garee waladhuu jirtan akka uummati hin miidhamne tolchuuf uumni nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii gidduu seenuu qaba. Gareen tu namoo warri veto paaworii waligaluu dideennaani carraan Itoophiyaa akkuma baddeetti itti fufte jechuudha. Kanaafuu warri waligaluu dhabuuni Itoophiyaa lammi Itoophiyaa kasammuu qabdu kolee waan gammachiiftiin qabda jechuudha. Waraanee hatti fufuuti qawal balleessinuuti jechuudha. Addunyaan waan kan jidduu seen taraarsuuf turte. Akka intaa maali tolchee gabaasa irratti BBC nama xiinxala gaafa Afrikaa tokko dubbisa jira. Akkuma reefu hin jedhu mataa wal qabu garee tanaati. Garta umni walitti agarsiisu. Conflict of interest waan qabaniif Ameerikaan guyyum kan cufa akkamiin nu ajajjii ajaja Ameerikaa fudhannaa waan jettu irratti qiyama dhibii keessatti mataa wal qabdee ajaj walii amma Ameerikaan dippiloomaasii tokko jechuu dandeetteera. Somaali biyyoota kan cufayyuu kopha mari'atteeni amansiifachuu danda'a. Warri leen sun barbaadaa jedha. Gareen kan Indiyaallee kophaa mariisisanii nuu fudhadhanii maanillee kophaa mariisan nuu fudhadha. Ameerikaan fuula akkas gootammoo maal gochuu jirti umnu fiitiin itti deemti jechuudha. Karaa baankilee addunyaa humni qabaniin warri isaan jal jiran Itoophiyaa akkaasuun qiyama buuftee Itoophiyaa cabsu itti fufti jechuudha. Kanaafuu waraanii akka qabuun Antoonii Guuteres waan dansaanii dubbat keessa muummichi ministeera Abiy Ahmedii wal dubbadhee jira. Namni Itoophiyaa yaaddan yoo Itoophiyaa ka jaalattan taatu waraan kan dhaaba. Mariin hunda ammachiis dhaabbata mootummaa dhaabbata gamtaa Afrikaatiif jaarsummaa dhaabbata gamtaa Afrikaatiif garee walaba dhibiin godham garee cuf jidduu ka godhamtuuti. Sadaffaa
waraani guutuma guutuu kadhaabbatuuti loltooti Tigraay Amaara faffarxee jiran kabaaniiti loltooti Eertiraa kadabo dhufanii nan balleessan kabaaniiti nageenni qabuuti waan jedhu murtees khammalee Abiy Ahmed wal dubbachuu mammarichaa rakkaasee jira dabalataan ammoo pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fillee leetarii barreessuu dubbatee jira jechuudha amwanni guddoon uumati kheen jal sararee beeku qab maal seeta Russia India China mari kham mormu jechuun maal seeta bu'aan isin Abiy buuftin jiru akka garee dhaabbat mootummoota gamtoomanii kun dhufta jiddu seente waraani kun hin dhaabban godhu calla waraani wattuuf eenyu miidha waliin daawwachuu jira carra waraanaatiin ka hedduun irra dhumachuu jira ka miidhamuu jiru ka gussanii baqachuu jiru garee biltsiginnaan igoonam tokko Abiy Ahmed yoo Tigraay mo'attu yoo injifatam carraan kisilaaftu du'ee biyyi balleessuuf kan deemuu jiru yoo uumati haganga umbeeku waliin harkadhaan guddoo gara nam nyaatti anyways hiika tokkollee Itoophiyaan qabaatu jechuudha badi biyyatti adoo biitan tajaalatte waraani kun akka dhaabbat goote carra jiruun uumati akka walitti dhufu goota kanaanalallee miseensoti garee biraallee yaad kennanii jiran sun irra dubbadhe UN Security Council member state ka jedhamani ka A-3+ gareen jedhamtu ka biyyoota akka Kenya, Niger, Tunisia, Saint Vincent fi the Grenadine biyyooti jedhan karaa bakka bu'aa isaanii Kenya nama kanaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa gareewwan qawween lolan keessumaa waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota Tigraay shorkeessummaan farraje paarlaamaa itti aanu kanarratti levelingii yookiin firrajaa shorkeessummaa kana irraa kaasuu qaba. Yoo kana ta'uu baate garuu nagaan Itoophiyaa keessatti bu'uu hin danda'u ka jedhudha. Keessumaa yaada kana mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti ka dhiyeesse karaa bakka bu'aa biyya Keeniyaati namni kun Maartiin Kimaanii jedhama. Keniyaan as keessatti roolii guddaa taphataa jirti keessumaa nagaa Itoophiyaa kana irratti yaaddoo guddaa qabdi jechuudha. Afrikaanii wanni kunini A3+ kunini the three representative of Africa. Mamari bakka mamari nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti Afrikaan bakka buutu sadii qabdi. Warri kun temporal warra waggaa lamaan jijjiiramu kanaafu isaan kunini Nigeria, Kenya, Niger, Kenya, Tunisia warra kan sadeeni warri kun sadeen akka yaadaa wanni ijoo qaba lubbu qaba warri dhiyeesse mootummaan Itoophiyaa garee terrorist jedhe zikniyeet godhan irra kaasee mootummaan amma ijaaramuuf dhufu warra waliin mari'ataniiti jedha Abiy Ahmed amma warra kana waliin mari'ata wanni amma Abiy Ahmed mammarii dhaabbat mootummoota gamtoomanii warri waliigalee waliigaluu hin dandeenyeef maal seeta mentality addunyaan itti yaaduun danda'a warri bakka barcumaan blind godhe jira warra duullaquu fedhee gorsitootiin warra makaree nurra dubbaneeti bita gorsitooti Abiy Ahmed Quddus Mikaa'eet nu waliin Tigre fixuuf nu waliin duullaqeedha rabbitti duulsi waliin dhaqechu warra mentality akkasii qabu dhugaan addunyaatti mul'atu but the reality is dhugaan lafa jirtu biyyi Itoophiyaadhaan sun yoo jaalate taate soba warra akkanamma balaa illee minaa waacif kunin diin Itoophiyaatti beekan diinummaa lagas caaltiin jirtu wasitti madagay sabboonummaa loodhaan gootummaa loodhaan war biyyaa fedhee qabsaa'ee biyyaa fedhee dura koon jirtu mani dhaasee biyyaa fedhee gad ba'ee jeefan patriotist warra dhanii warra akkasiiti malee warra waya keeyyata rongaadee bica keeyyate fokkor kanaa miti baqirrallee tokko fa wasitti ma bitta warri ammaan tan isaan gootota dhanii faarsan Haile Sillaasee seena san beennaa miti Itaaliin deebite qabattennaan gan shan baqatee Ingilaand taa'ee duuli dhumatennaan dippiloomaasii hojjechaa dhufedhe deebii barcuma qabatee jechuudha Minilik naasuun gaggabe man keessatti niiti isaaf duul bira dhaqe miyyee Minilik jedhanii taayituun duul dhaqe qawwee qabattee lola turte inni mankeerraaf gaafas harka akkas jedhe mankeerraaf seena dubbisa read the history. Wamaraafu mootummaan Itoophiyaadha ka Abiy Ahmed dursu bakkee garaagaraatti leenjii waraanaa gaggeessaa jira. Leenjii waraanaa suuraa isaa nutti agarsiisu kabiraammoo kaaba Itoophiyaatti lola deemaa jiruun humnoota Tigraay injifannoo galmeessaa jiranii. Yaadattoo ta'e waraanni Itoophiyaadha akka maqaleedhaa baheen Abiy Ahmed abshira injifannoo afaan isin qabachiisuu danda'u galmeessinaa obsaa jedhee gadi bahee karaa miidiyaalee aktivistoota miidiyaa guguddoo biyya san keessatti warri naftanyaa kana faarsaniif dubbatee ture opereeshiniin miilanaa kuni opereeshinii afaan qabachiisuu ture jedhani. Lafa Amaaraa ka Tigraay qabattee bilisa baasuudhaan haga maqaleetti coof turedhaan haa ta'uuti garuu humnooti Tigraay boojuu kumaatama gara nama 8,000 booji'anii kun boojuudha. Ji'oota dura televezyiinii Itoophiyaa irratti fa'aa argitaniirtu ta'uu danda'a. Amma immoo TV Tigraay irratti argaa jirra. Humnoota Republican Guard jedhaman, poolisii jedhaman, milishaa naannolee jedhaman hunda
bifa kanaan booji'anii dhibbaan kan lakkaa'aman immoo ajjeefamuu isaanii kaasee ture karaa mootummaa Tigraay. Kana keessatti wanni adda ta'e tokko immoo meeshaa waraanaa ammayyaa taankii second generation ka jedhamu fa'a booji'uu isaaniitti kan dhageenye. Komaandoota baasan. Baay'ee si gaddisiisa amma qonnaan bultooti milishaa Harargee fa'aa achi deemanii eessa akka deeman kan hin beekne maatii warra bulchan boojuu kana keessatti arginee turre. Warri kun by the way anamma kun amma boneetii yookiin ka Republican Guard uffattu kana Geetaachoon gaafa qoosaa ture boneetii yookiin kofiyyaa agaazii tuni hidhattoota teenyatti ta'uu diddee dubartooti rifeensa qabanitti kaawwataa jiru. So haga kana waraanni ka deemaa jiru injifannoon gama bilisiginnaatiin odoo jiraate karaa televiziyoonii agarraa kofiyyaa kan cufayyuu isaanirra hiikan. Amma wanni garas nyaata reality jirta addunyaatti arguu jira. Ijoollee tana ijoollee gangeettan gaafa isiin qabamtettiin waraanti Tigraay kan gubbaa qabanittiin